irratti barreessa beeyta. Maal jettiin beeyta? Suur qubee jaasan irratti barreessitee gubdii sirba wayii irratti hiitee kan gubuu jira beeyta. Rabbi jedhe anallee faanaa gubi jettiin. Wayyoo gudee. Anallee jaanaa gubi jettiin eebadee kolfe waan isin ani koomatti jala kolfasicha. Suuraa guutuuf hani. Kasuura gubusan ijoolleen illee. Asisanii guban tokko. Ijoolleen maal jetti beeyta qubee achi jala barreessitee rabbi jedhi faanaa gubi jaanaa gubi jetti yaa rabbii kiyya. Warratti aaree tokko dalaga. Jechuun namni akkuma walitti aaree walii fixachuullee ni jira. Maa walirra guban. Me ani beeyta. Maal jechuun jaanaa gubi jechuun. Ummatuma kenna kanatu akkatti isaan yaadanii na ajaa'ibe malee amma kuni suurallee miti. Maqaa qubee maqaa nama sanii aayoo abdii yoo ta'e aanaa gubi jechuun mee maalinni jedha beekta. Ammoo namni maqaan aarraa ka'uu jaalalleessisan qofa ta'a. Namni maqaa aarraa ka'u hedduu jira. Waa tokko ta'ee guutiree. Uummanni kuni. Saifu baga dhufte. Ajaa'iba wallah. Galatoomi. Hai suuraan asirra teessu sun sumaa dhugumaan. Laa naa miti ummi firooti. Hani baadha hani. Yaa anuma kabeera jenneedha. Subhanallah. Titanic fakkaattaa bire. Haya badabba. Mashallah irka. Guli mashallah. Mashallah. Baaru boqofa achi suuraa gara baaraa fa namtichaan achi gara gali jetteeni bar bishaan wajji silaasi kaase. Kaasee beeku barra koosan ta'e. Ni bareeda. Kaasuun beeku naan jedhee bakka okee akkanuma kaasee reetti mee bara. Tara tanuu walliseef rabbi araaramuufi. Marka wajar. Badu sudah. Atiletti na wallisika. Hani kasih bagar saketi. Warra bahara gubbata batu jarsa sifa deetu. Kuni namicha na baara saniiti. Warra bahara tanatti fakkaatu qulqulluu dhaabataa jirti. Jar. No uffata akka baara tokko uffatee jira beekta. Garuu wanni akka wayii jira. Dhugaa rabbii bar dubartii miti markaba tan hedduu qabnaa bar laa ilaaha illallah. Badanu. Miira keessa ba'i. Yasi amma umufur'oonii tana laal. Umufur'oonii tana laal. Akkaan siif suuruma xiqqoo san keessan akkasiin markaba taate harkaa jiru. Magan. Yaa wallahi hin bareeddi maashaallah. Hin bareeddi anu ummi firoo kama dhugaa maashaallah wallahi. Maqaasan babballeessite malee Firaa'ooliin kun bar naannoo biratti waan biraati beekta. Namicha wayitu gaafa wayii ollaadha. Soo malee. Mucaa wayii dhufe Oromoo mucaan ijoollee Finfinnee dhalatte tana maqaan isaa Firaa'ool. Ijoolleen ammoo Fir'oona jettiin. Namtichi mana kireesseef kun soo maleedha. Mucaa kana ijoolleen Fir'oona jennaan gurbaan yaa jedhee gadi ba'e. Abbaan manaa a'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim akka deemu Fir'oona mana kireesse jedhee tumaani. Mucaan narraa bahi jedhee na Fir'oona hin danda'u. Maqaa kana Oromoo misteeka Firaa'oolii kana bilaasha moggaafatte dhugaa rabbii. Isa mucaa. Firaa'ool bareeda maashaallah maqaa Firaa'ool. Firaa'ool nama hiikaa guddaatti wanta guddaadha. Nama hundaa ol jechuudha. Naagalee. Namni akkasitti dubbisuu hin danda'u. Namni baay'een Firaa'ool jechuu hin danda'u beektaa? Namni akkasitti
Waalaikum salaam warahmatullah. maqaa Oromooti yaani hiikaa qaba. Ika balin kaba. Ika yo sabaga wino ni toko toko ndu biseranka. Firaul maqaan firaul jedhu ni dheerataa beektaa firoon ni gabaabbata kanuma. Fira jechuun fira fiiti natti fakkaata. Miti. Fira insaati. Firaul kaayiroo jiraami. Fira ofii ol caalchifate. Isaatu firaa ol jechuudha bare. Inni fira caalaa jechuudha. Firaa ol. Maqaan namichi. Maqaa bareeda maarri. Laki gaa uummanni namni hundinuu akka fedhe yaa'u. Herreedduu nama amma firaa ol yoo jetteen hin danda'u. Fira oona sin jedha. Amma bakka Atillee mucaan kaayiroo jiraaf atillee firaa'u nama maalii isa yaadatte akka jetteere. Laki. Mucaan kamtu kaayiroo jira? Firaa'u mucaan isii eessa jira? Oh, isiin kaayiroo jirti edha. Okay. Eessa jirti seete ati? Kanaadaa moo Ameerikaa? Laki ani bakka isin jirtu wanni hin jenne mataa keessa wayyaanne mokummaan mataa keessa na dhufeefi. Riidiin eessa jira? Riidii beektaa? Illa bernama Qoy firoo callisi. Riidii beektaa? Riidiin eessa jira? Riidii ah? Riidii adama eessa jira? Seefu baan. Ani riidii maa beeka? Mee wallahi jedhe. Wallahi. Ati hin jirtu jechuudha addunyaarra jiru. Kami sila riidii? Aslii beektaa? Asli maqaan riidiidha. La wala quwwata illa billah. Duka beeka akkana sin jira dhugaa rabbi. Hin beeku wallahi ani asliimatti beeka. Maali maqaan dhibbata akka moggaafantanii maalitti beeknan islaami? Okay, Asliddin Muhammad yoo dubbatu ka ardii kana sochoosu beektaa eessa jira mucaan sun? Asli gurraacha wadala harree fakkaatu kanamu. Teedi inshallah. Eeyyisi maka ummata waliin dhaabee. Isa asliimatti hin beeka gaa maqaa biratti hin beeku. Maqaa biratti hin beeku. Addunyaa afaan qabachiisee. Ijibti jiraa meen? Saayiba kiyya jabaa baru. Aslitti beeka maqaa biratti hin beeku. Eessaa fiddanii kanaa bakkuma jiruu dhufe obboleessa kiyya. Dhugaa jedhan. Gara dhufee hin beeynaa nuti. Baara santu as darbe na fakkaate. Seeyisa baasee kana dhugaa barbaada. Namni maqaa akkana bareedaa qabu ka waan akkanaa barreessu maali obboleessa kiyya. Maqaa keetti kan natti barreessite walitti hin deemu. Gurbaa muudii sinitti qabataa jira. Wallahi jedhee muudii qabata. Wallahi dha muudii namni hin qabata isaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ani asliimatti beeka maqaa biratti hin beeku. Asli hin beeka. Garuu iyyuu bakka inni jiraatu hin beektu asli. Ni beeka Ijipti jiraame. Okay, riidii adama kamuu wallaalta. Riidiin kami duuba? Riidiin isumaa moo nama biraati? Beekaa muudii nu qabata wallahi. Beekaa jedhu Warra wallahi. bultaa abaa beeku maa sanitti kijibaan. Wallaalullee danda'an beekama. Wallahi jechuun ammoo sooma guyyaa sadiitti beekame. Inumaa dhageettee hin beektu jechuudha. Maybe yoo suuraa argee yookaan viidiyoo isaa argee beekuun ni mala. Garuu maqaa kanaan rumaan dhagee riid. Riidii ani dubbisitti beeka. Ridwaani yoo. Ridwaan aada. Assalamu alaikum. Ridwaan inni beekamu jaa keppii godhatu sanii mi? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mucaa maalii godha? Ridwaani miti reedii adam kaayiroo jira asii bira. Mucaa koofiyyaa godhatu sanii ka jaartiin irratti fuudhee jedhanii iyyan san. La. Isa sanii mi? Sani gaama Ridwaan jennaan beekere ani reedii naamineeshinii maalitti beekaan.
Isa maaltu maal ta'e? Maal beeka jaran. Assalamualaikum. Alayhi salaam warahmatullahi. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu maal ta'e jo? Akam jirra jirtu ummata kakak. Jirra alhamdulillah. Ayah saya Firaa'oon. saya Jaartiin isaa ummu Firaa'oon. Bilooki baafadhu deemi. Muudii qabatu adamaan hin jaaladhu. Nama muudii qabatuuf deemu riidii adamiin beeku asilii hin beeku. Ajaa'iba dhiira akka isa jalaa ba'a. Maal ta'a? Akkaniin jedhe. Maal ta'anii reediinii fi asliin maal ta'anii natti mime. Hin beekuu jedha. Hin gaafate malee uumaan taane bar uummanni ajandaa barbaada wallahi jechuun bijatti gaafateera. Amma Laa muudii qabataa jira. Bilookii godhee jira dhiisaa. amma qoonqoonna dhukkubutti uummataa wal arrabsaa oole asirii namni wallaalee jira. Akkas jedhee bari hin beekuu jedha achumarraan itti himne kanuyi. Awas keessa daa'ima mootii daa'imti garaa hin jirtu iyyuu hin beeka wallaahi waan akkana kana beekaa muudii qabataa maal taatan akkuma wallaalee asii miti jiraataa fayyadamaa jechuudha. asii miti namni miidiyaan fayyadamne iyyuu asli wallaalee. No, si jammar kaayiroo ture hin beeka kaayiroo ture inni iyyuu mataan isaa akka dhagayetti. Beekaa mootii qabata. Obsi. Dhibbaa isaa qaba. Namni afaan waanuma jennu kanarratti of eeggata afaan keenya waan akka dubbatnu bareeda waan gaarii dubbatu. Gaarii dubbatanii wajjiniin dubbatu. Isa ajaa dubbatu ajaadhuma isaa deebisuufi. Kusanna fakkaate gargara wallaalee garatti ibsatu wallaalee. No, warra miidiyaa kanarra jiru miti wallahi nama miidiyaa kanarra jiru miti baadiyaa keessa deemtee asliin beektaa yoo jedhanii hin jetti seegale namni asliin wallaalee beeka wallahi daa'imti xiqqishuu tana yoo gaafatte namni beene hin jiru dhugaa rabbi. Amma immoo Mahammad sana faayi gad deebisanii amma iddoo tokko mataa gad deebisanii irraa sirbaa jiru. Shawaani. laal waan tokko sitti immoo obboleessa kiyyaani waa'ee kanarratti waa'ee arsii fi ijoollee si koomandoo fi shawaa wal arrabsaa jiranitti waan tokko haa dubbadhu ani. Hiriyaan kee tokko deemee nama ajjeeseef barate nama ajjeesuu hin dandeettu sii galee miti. Hiriyaan kee sun nama arrabseef nama arrabsuu hin dandeettu sii galee. Kanaafiyyuu aga dandeettutti bakka yaa'anii jira miti. Inuma dhiisudha dubbataa salphisuun jalumaa callisuudha jedha nama kana beekta bade madaabatanii ilaalanii nama kana taazabbii keessa galchuudha sii galee. Suuraa caaluu gadi garagaree suur viidiyoo darrabsanii ka jedhameetu viidiyoo ana wanni gaafinatti ta'u hanne siifan maal inni beekta Hamza ajiin beekta kanaan dura gaafa inni Abduseen Qixaati qaxxa'e jechuu koobiyaan daqiiqa hundi sanitti irraa buute hin waraaban garuu iyyuu saboona kana viidiyoo caaluun arrabsame jedha san hin waraabne akkamitti waraabuu didanii gaafinatti ta'asii galee wallahi. Viidiyoon waraabamne soba viidiyoon waraabamne. Dhaggeeffadhu Hacaaluu gad deebifadhu. Dhaggeeffadhu argi. Gaddeeffameera akkamitti gaddime ijoollee shawaatiyyuu nadhii gammadaa dhaggeeffadhu kaa nadhii gammadaa gadi deebisanii sababa asliin shawaa arrabsee fi nadhii gammadaa gadi deebisanii jedhan. Ijoolleen immoo Hacaaluu gadi garagalchitee dhaabdee mataadhaan dhaabde goonni
Nadhi matabni umma sirbe umma fuduretti sirbe beekumti argate malee maal argate kana godheesi nadheenuma shawaati kan kana kaase jara kana caalu gad deebisiise jara kana raba fide jara kawaa'ee mana amantaa asliindu irratti kan baga diigame mazini lafa tuula namni immoo arsiidhaa maarreedhaa ajaaluun dhuguma goota nuuf goota Oromoo kutaa 11 goota garuu kana godhe maan nadheen shawaa tokko irra jirtu akkana godhe malee namni biraa gad hin deebifne jaruma gad deebifne jaraa goota ta'ee dhaggeeffadhu sitti maa eenyu miidiyaa kanarratti dhaggeeffadhu eenyu abbaa eenyu yoo taate namni Hacaaluu suuraa Hacaaluu profaayilii irra kaayatee irratti booyullee sa'aatii kanatti waqtii kanatti jechuu kana sababaa godhate Hacaaluu jaalateeti miti sigalee nama Hacaaluu arrabserra sigalaa miti nama Hacaaluu arrabserra suura isaa gadi garagarchee nama amma sa'aatii kanatti fakkeessuuf suura isaa olii gadi oofutu nama san caala akka arrabsetti qabaaf sigalee wallahi nama sani amma meeqooyi ani yoo namni sunna arrabsee miti quuqameetu manniisu maal gocha viidiyoolee waraabee irratti liivi seenee ebelu jedhee maaliif dubbii baay'isuuf barbaachise anillee mana biraa deemee Hacaaluu raasaa mana biraa bane sunillee mana isaa banatee Hacaaluu raasaa okay namni tokko viidiyoo irratti waraabee Hacaaluu suura isaa gadi garagarchee eega arrabsee arge ani Hacaaluu ni jaaladhaa miti mana kiyya banadhee maaliif waa'ee Hacaaluu dubbatu nageesse dubbii baay'isuuf si galee namni baita wallahi sababa soka baite huma ajandaa soka xiqqishuma si qabxii yoo argate taana bakka kanuma babal'isa dubbiin tu bakka irraa kaate garuu waa'ee masgida kennaati warri dubbatellee kana hunda fidee du'aa boolla keessaas hiraas arrabsiisee jedhu kana hunda fide nadhoo shawaati Hacaaluun ka kutaa 11 malee ka ganda tokkooti miti sigalee Hacaaluun ka kutaa 11 ani waan jedhu yeroo tokko yoo ganda kiyya keessa ani baale keessa namni tuqabe ta baale takkittiin hin naftu hundiyyuu inuma sochooti maaliif akka ta'e hin beeku sigalee manni haga beeku yoo ani badii qabaadhe badii kiyya sanitti anarratti duududha malee wanni ganda galchen jiru ani ganda bakka hin buune gandi nan mirganne sigalee ani hanii ta'ee of bakka bu'ee waan dalagurratti dalaga sigalaa miti okay akkasiyyuu ta'e ka suuraa gadi garagarsi jedhanu nama tokko suuraa Hacaaluu kana sigalaa miti namnumti kun arrabsamu ammallee haa baay'atuudhaaf malee namni baay'een Hacaaluu arrabsuuf malee warri suuraa Hacaaluu sababaa godhatanii jettu keessattuu dulloonni saree gaana jechuu waan Hacaaluu baga Hacaaluu jaalattan eenyu gaafa Hacaaluun akka wareegame eenyu akka lubbuu ofii kennillee takka takkaan beeyna sigalee asirratti dhugaa